Hello ji. Eeyyeen yaanuma. Eenyu jedhu? Eenyu akkan ta'e tilmaamime. Miirri kee naaf gala garuu Maal akka hin barbaanne beektaa hiri. Barattoota koon akka barsiistuutti ilaalamu. Akka obboleettii hangafaatti akkasiin ilaaltan hin barbaada. Kun immoo akkaataa waamicha maqaarraa waan jalqabuuf barattoonni koo barsiistuu urjii jedhanii akka isaan na waaman hin barbaadu. Kana irratti immoo hagas mara umuriin keenya garaagarummaa baay'ee hin qabu miti hiri. Miira keessan hubachuun natti hin ulfaatu. Kanaafuu obboleettii hangafaa immoo tokko iyyuu hin dhoksan. Giftii wajjin maaltu uumame? Obboleessi koo galgala waa'ee keessan natti himaa ture. Waa'ee kee fi waa'ee isaa. Dhugaamoo maal siin jedhu? Iccitii hunda hariiroo waliin eegaltan hundasaa. Maaltu sitti dhaga'amedha? Baay'een gammadu. Ati nama baay'ee gaarii taatee fi shamarree hundumtuu barbaadu. Obboleessi koos immoo obboleessa koo waan ta'eef osoo hin taane nama gaariidha. Kanaafuu hariiroon keessan beekaa akka ta'u shakkii hin qabu. Galatoom. Nan beeka yeroo tokko lama balleesseera. Garuu barnootaan akka kanatti jaalladhu dhiisee waan badaa akkasii keessatti qooda waan fudhadhu sitti fakkaata? Isi kana caalaan gaddii. Ani wanta godhamuu qabu hunda isaanan godha. Dhugaa jiru gama kootiin nan bara.
Hooggantoota mana barumsaa fi komitee mana barumsaa haasofsiiseen dhimma kana irra deebi'anii akka isaan ilaalan nan taasisa. Waadaa koodha. Garuu akkamitti tolisiif jedhan. Hooggantoota mana barumsaa fi koree dhimma naamusa mana barumsaa dhiifama gaafattee akka deebitu naan jedhan. Guddaa galatoon kun naaf maal akka ta'e beekta. Homaa miti bareedduu ko atumti barnoota keetti jabaadhu. Hireeko karaa natti irra deemtee dhuftee baay'ee fagoodha. Ani immoo kana siif gochuun dadhabu. Waadaa koodha. Hunduma isaanan sirreessa. Galatoon. Anatu nama hin beekne wajjin ciise, anatu fedhii miira koo guutuuf jedhee ariifate natti akkasidha. Urjii maaloo tasgabbaa'e? Natti isaa waa'ee kabaja dubartummaa koo kan na barsiisu. Maaliif akkas taata? Haala inni keessa jiru hubadhu malee. Hiree akkamittiin isa hubadhu yeroo inni akkasitti ol fuudhee gadi fuudhee yeroo na arrabsu akkamittiin isa hubadhu natti. Isa siin jechaan jiru. Maaloo akka namni biraas hin jedheetti lakkaa'idhiis. Kanaaf hin galu. Waan ani isa jaalladhee borii koof jedhee isaa amaniifidha malee. Ila ani kabaja dubartummaa koo wallaalee miti kan isa wajjin ciise. Natti mikaa ani durbaa akkasiiti moo? Akka akkasiin taane sirriitti bareechee beeka. Garuu beekaan kana booddee qilee galuu ni danda'a. Tolee hiree irra siif deebi'u qilee galuu ni danda'a. Tolee sammuu amma yoomitti barnoota irraa fagaatta? Urjii dhiifama garuu akkasiin jechuun naaf hin malu ta'a. Garuu barnootuma waan jedhamu baay'ee na jibbisiiseera. Kun immoo balleessaa kan biraati. Wanti obboleessi kee kana godheef tokko akka ati barnoota kee irratti hin gufanneefidha. Kana immoo xalayyaadhaan sitti meera. Barnoota kee dhiisuun miidhama lammataa obboleessa kee miidhuun ta'u aarsaa inni kaffalee ati maaliif qileetti gatta? Isallee hagam na jibbisiisus nan dhufa. Imaana naman deebi'ee hin argineeti jedhee barnoota kun dhiisu. Ilaana dhaggeeffadhu bareedduu koo. Kuni bar nama boru deebitee hin argineef imaanaa guddaadha. Hiree suma immoo maaltu si dogongorseetu kana yaadde? Hiree kun akkamitti ta'e? Amanuuf iyyuu namatti ulfaata. Akkamitti? Ati moo? Natti jijjiiramte bara nagumaa fi yoon sitti jijjiirame akkam barsiistuu kee ta'in dagatte moo? Si waliin oolee si waliin kolfee jennaan hiriyaa kee na seete? akkasitti illee yaadee miti. Akkamitti yaaddere? Isa callistee barsiisota wajjin birrifattu kana dhiisi. Isaan irraa waan adda taate sitti fakkaate atis akkuma barattoota kaanidha. Eessa baakii taa'uufi? Ammas as teessee oduu kee odeessuufi qormaan ni gaheera. Deemteen qo'attu? Urjii maayini maal taate? Dhiisi. Guyyaa isaa kuma kana jecha namni duraan jechaa ture. Yoo ta'e nama guddaa wajjin teessee ija miixuufi guddis baddee akkamiidha kun? Maarree araada oduu qabda sin jechuun koo kanaafi bar barnoota barachuu dhiistee immoo oduu achiifas dabarsuu kee dhiisi. Ilaali odeessituu namaa taatee asiif achi deemtee gurra hin qeensiin. Dabalataan immoo beektoof gootee waa sin galchine keessan galu. Urjii waa hin kennan galchu. Eeyyeen hiree sin galchu. Gadi taa'itii barnoota kee baradhu. Inumaayyuu maalan barnoota sin jedha. Erga barnoota dhiistee dhiira wajjin qaxxaamuruu jalqabde turteet ta'u. Maal akka waan hin beekne taate amma keetti rifattee anatti fakkeessuuf immoo gammee irratti gumii jaallachuu kee namni waan hin beekne sitti fakkaata? Urjii anatu dhiira walitti jijjiira. Inumaayyuu na dhageessa ati gammeedhaaf kan hin gaddine nama kamiifiyyuu ni gaddita jedhee yaadu. Inumaayyuu jakoorraa ture.
dhugumaan kana manaan jiru. Duuteetti jechuudha. Ishee dhabneera jechuudha. Anis haga ammatti manaan jiru. Abjuun natti fakkaachaa jira. Jireenya akkasidha. Hiikti jireenya akkanumaa. maal taati gam? Omaan taane urji. Machoftee tabar. Kan namacheessi alkoolii miti bar. Jaalala hireeti. Jaalala hiree? Jaalala hiree jechuun. Suuta jedhe. Maalumaafuu amma gara mana koo wajjin deemu. Akkas taatee maatiin keessi arguu hin qabu. Omaan taane barsiistuu urji. Barsiistuu urji? Jijjechoo kooti. Tole haa ta'u. Mee irramoo namoota dhuunfaa siifirraa itti aanu linaa ilaallu. Maartiin Luuter King and Rosa Parks. Namni namoota kana beeku jira? Jira. Tole barsiistuu. Rosa Parks jechuun dubartii lammii biyya Ameerikaati. Akkasumas sochii mirga siivilii keessatti adda durummaan beekamti. Dabalatammoo geejjiba keessatti yeroo baay'ee warra adii ta'aniif teessoo kiyya gadi hin gadhiisu jechuunis ni beekamti. Kana jechuun yeroo sanatti warri adii ta'an geejjiba keessa dhaabatanii warri gurraacha ta'an taa'anii imaluun tasuma hin danda'amu ture. Kanaaf Rosa Parks immoo namni bifa isaatiin gargar baafamuu hin qabu. Ani teessoo kiyya gadi hin gadhiisu jettee waan turteef mana amala sirreessaa galtee turte. Yeroo kanatti falmituu mirga siivilii jabduu ejjennoo guddaa qabdu jedhamuun beekamti guddaa horatteetti. Jirra jijjiiramni kee waan ajaa'ibaati. Akka gaariitti ibsiteetta. Galatoomi urji. Homaa miti gama. Jaalatamummaa addaa gonfatee waggaa waggaadhaan hawwiidhaan kan eegamu kun wal dorgommii beekumsa irratti xiyyeeffatedha. Kunoo baranas ifatti tokko jedhee jalqabeera. Garaagarummaa warreen kana lamaanii namni naaf deebisu jira? Isaaniin alatti namni naaf deebisu hin jiru? Hin ta'u taanaan garuu maqaa waamu. Gammi. Garaagarummaa warreen kana lamaanii natti himuu dandeessaa? Hin beektu miti? Garuu utuu kun taphatee kan si injifatu hin jiru ture. Gammi. Barataa tokko reebsisuun akka seera mana barumsaatti akka nama adabsiisu beekta miti? Maarree maaliif nan adabsiistan? Hin dandeenyu kaa. Akka jirraa reebdee utuu beeknu callisna. Maaliif? Inni isin himanne ka. Argitee? Inni riyaa koo miti. Kaleessa malee har'a san beeku maal jettuyyuu inni dabarsee si kennuu barbaada. Baay'ee walirraa fagaattaniitu. Maaliif miirri akkam akkanatti dhaga'amu barbaadda? Gammi maal taateetta? Wanta taatee natti himi. Wajjumaan fala barbaannaatiin. Homaan taane. Waan naaf yaaddeef immoo guddaa galatu. Amma deemuu nan danda'a? Akkuma baratame masgurmaa taasifamu kan danfanii. Barsiistuu. Akkuma baratame isa jette sana moo jaaladheera. Maal jechuudha kun immoo? Giiftoo. Kun ifa dabar. Hiree malee eenyutu qormaata hunda deebisuu danda'a? Eenyuyyuu. Itti aansuun lammaffaan giiftiidha.
Isheedhanis akkuma baratame jedhiin qaba. Of tuwadhu malee dura. Naaf haa kolfan jetteetu moo siinis akka ijoollee xinnootti waa'ee naamusaa daree keessatti si barsiisu. Ifama. Maaloo urji mucaan kun balleessaa ishee malee adabamuurraa atumtillee gargaariin. Dhandhamiiti dhuguma yoo hashiishii ta'e ishee adabdu. Ati barsiisummaa kee caalaa namummaa kee waan dursituuf hin kanas gaafachaa jira. Maaloo dhandhami. Urji of eegi. Waan kana dhandhami. Ijoolleen kun akka waan harka keessaa qabdutti sis shakkamaa si taasisuu danda'u. Hin dhandhami. Ituu hashiishii ta'e rakkoo keessa si galchuuf maaliif hin dhandhami siin jedha. Kun soogidda dabar dhandhami. Maaloo hireef jedhiiti. Soogidda dabar kun eeyyeen nama dhugaadha soogidda gammiin dhugaasaa jedhe dhandhamii ilaal soogidda dhandhamii soogidda eeyyee soogidda bakka hin barbaadetti yoon argee maal si galche? Ati barataa miti? Adabattee barnoota kee hin barattu? Siinsii ilaallata? Isas yoo ta'e ati natti himtee miti kanan baradhu. Silas barnoota maalii beektee baratta? Hojiin kee yoo ishee jala fiiguudha hoo? Ati garuu nama akkamiiti? Erga yoo miti hamlee barataaf of eeggachuu dadhabde. Karaa siin fakkaanne kanarra yoomi kaastee adeemuu jalqabde. Oh, akkamitti akkan barsiisu natti muufikaa. Natti mikaa Piroofeesara keenya. Akkamitti barsiisu? Isatu si hafe. Urji, barsiistuu akkamii akka taate garuu sitti beekamaa jira? Na dhageessa. Waan hin beekne irratti murteessuuf hin ariifatin. Maarreenis kanaafin si gaafachaa jira bara. Yeroo darbeessituu hireenya qo'achiisaa jirtu qo'achiisuun sitti nafnee maal jettee tuffatteedha kan nu bira darbiti. Ani kanan jedhu yeroo isin da'oo galtanii qo'annaa sababeeffachuun miira keessan bahattan maaliif nu bira darbineedha? Akkasi? Miira? Waa'ee miira maaliiti? Gammi waan hin beekne sitti fakkaata? Tamboo kanas aarsuun sirriitti na jibbisiisaa jira. Garuu dhugumadhaa jira. Dhuguma duuteetti. Namni osoo hin jiraatin akkamitti du'a? Yoom jiraatteeti? Hello, Obbo Qajeelaa. Tole, adaraa keetti nimi. Sittan hima hundasaayyuu. Egaa bilbila abbaa milkiiti. Ifama Obbo Qajeelaa. Dhimma mana murtii tokkoon qaban ture. Isaafin abbaa langaa tokko Obbo Qajeelaa jedheen qabadde. Isaan seen isinitti bilbile. Tole haa ta'u. Galatoomaa yeroo gaarii. Egaa bilbilli koo cufeera. Yeroo meeqan? Bilbilli koo cufeera? Maal baramma abbaa kootti bilbiltee kaatee? Bilbilleen ture. Dhugaa keeti? Obboleettii hangafaa giiftiiti bara. Ishee yoo maallaqaa si gowwoomsite. Ani immoo ogummaa caaluun akkamittiin sin gowwoomsore. Tole urjii, maatii kootti ni himtu miti? Gammadeen ture. Maal? Yeroo. Tole. Dhugumatti araada qumaaraan qaba. Garuu na amani beetiinkii kanan taphadhuuf
tarii guyyaa tokko injifadhee gidiraa abbaan koo kan keessa jiru keessaa obbaafachuuf malee kumaara jaalladhee yookaan immoo abbaan barbaade qarshii na bitee waan gatii hin qabne irratti akka garbaatti yeroo na ergatu amma akka na miidhu wallaalee miti. Milkii nama kamiittiyuu dhiyaattee utuu gaafattee hundumtuu seenaa mataasaa qabu. Eenyummaan namaa salphaatti hin jijjiiramu. Fudhatamummaa argachuunis tasan dhufu. Eenyummaa namaa dudduuba iccitiin dhokataan tokko jira. Gaafii tokko si gaafadhu. Maal? Utuu sin beekii yakkamaa waan si taasiseef dhiifamu. Ree, ati dargaggeessa miti? Amma araada qumaraatiin burjaa jirtu maaliif hojiin hojjettu? Sitti dubbachaan jira miti? Maaltu akkasi godha? Ani bar lamaan keessaniif iyyuu barsiistuudha. Moo kabaja kan wanta jedhamu namaaf hin qabu? Naaf hin galle tuffiidha? Tuffiis ta'u akka barbaaddeetti fuudhu. Ani nama akka kanaaf kabaja hin qabu. Umurii kee kanatti ammoo waa'ee gantummaa fi shiraa barattu gadi jettee barnoota kee barattu? Ati dhiira maaliiti dubartiidha malee? Erga ta'e immoo maaliif buna danfisan naxalaa fa'aa oduu kee finaantu gadheedha? Adaraa kee urjii waadaanaaf galte naaf raawwatta miti. Milkii maaloo ka'i? Hin ka'u kan waadaanaaf galte iccitii na baasisuuf natti fayyadamte miti. Akkas miti. Lakki milkii akkas miti. Milkii. Maarree akka jecha kee famanamtu natti himi. Maaloo adaraa kee urjii. Tole milkii, ati deebisi. Aadaa qusannaa dhabuun keenya sababni isaa maali jettee yaadda? Mee yoo xiqqaa ta'e tokko naaf deebisi. Sababa aadaa keenya miidhan keessaa tokko oomishawwan garaagaraa biyya keenya keessatti oomishaman fayyadamuu dhiisuu keenya. Kanarraa kan ka'e oomishawwan garaagaraa biyya alaadhaa galan fayyadamu. Kun immoo baasii guddaadhaaf nama saaxila. Baay'ee gaariidha milkii. Inumaayyuu kun sababa otoo hin taane dhimma ijoodha. Kan ammoo bal'inaan kan ilaallu ta'a. Sababni kan biraan immoo yeroo wayita oomisha keenyaati akkaataa itti fayyadama haftee oomisha keenyaati. Kana irratti immoo itti fayyadamuu caalaa jechi sirriin isaa wanta sana balleessu jechuudha. Milkii, giiftii argiteettaa? Lakkin argin. Dhugaa keetii? Dhugaa maaltu na sobsiisatuun arge. Wanti uumamaa jiru kun tasuma siibsii galeera. Naaf galuu dhiisiitii waaqaaf lafaatu natti garagalaa jira. Namni galabaa meeqatu jiru? Kan faayidaan baasni meeqatu soo jiru urjii duutu? Namni gaariin hin turu kan jedhanidha kanaaf. Ani garuu namni wayii dhufee piraankiidha. Urjiin hin duune kun sobadha waan naan jedhu natti fakkaata. Kana caalaa eeguu hin danda'u. Sa'aatii tokkoof baasii eegna jettee as na teessisaa jirta. Dhugaa keetii yoomi. Baasii lakkoofsa 60 as hin dhufu. Maal? Baasiin akka hin dhufne osoo beektu as na teessiste jechuudha? Maal si ajaa'iba yoomi?
Si caalaa wanta hin dhufne namni eegu jira moo? Maal jechuudha? Ila. Ani eegnu kana sin jedhe baasee dhufne. Atis eegaa kan jirtu moo dubaraan dhufnedha. Kanaafuu lamaan gidduu garaagarummaa maaltu jira? Lamaan keenya wanta hin dhufne eegaa jirra. Yoomi dhukkubbii keessaa dhukkubbii ulfaataa maal akka ta'e beektaa? Maalidha? Waan hin dhufne eegu. Akkuma ati eegaa jirtu kanaa jechuudha. Hundumti keessan kan nan hubanne ana akkan jiitu jaalladhu. Ishee malee jiraachuu hin danda'u. Ati carra qabeessa laphee qulqulluu qabda. Inumaayyuu harmeen koo maal naan jettiseeti. Jaallatamaa fi jaallataa gidduutti isa jaallatametu carra qabeessa nutti fakkaata. Garuu akkas miti. Isa jaallateetu carra qabeessadha. Akkas naan jetti turte. Maaliif akka isheen akkas naan jettu? Maaliif sitti fakkaata? Maaliif? Sababni isaas yeroo jaallattu madaala waan kamii dhiistee nama jaallattu sanaaf waan dandeessu hundumaa kennita. Eebbi jaallatamaa immoo waan kana hundumaa fudhachuudha. Nan beeka. Anis yeroo tokko dhiisisiin hin jedhu. Adeemsa keessa garuu shaakalaa yeroo deemtu dhiisuu dandeessa. Nama jibbuudhaaf shaakaluun hin ulfaatu? Nama jibbuuf jettee maaliif yaadda? Ishee jibbuuf otoo hin taane of jaallachuuf jedhii yaadi. Ishee dagachuuf kan yaaddu ishee jibbuuf otoo hin taane ofii kee jaallachuuf akka ta'etti yaadi. Haa ta'u ka. Mee na yaala. Isa siif fayya. Akkuma sin jedhee yeroo si jalaa fudhata. Garummaa haa fudhatu. Inumaayyuu yeroo tokkoon yoo dagatte gaarii miti. Ilmi namaa yoo kan gaddu ta'e gaddee, yoo ba'uu qabatee immoo bu'ee, yoo iyyuu qabatee immoo iyyee of keessaa baasuu qaba. Akkasittidha kan inni fayyaa ta'u. Kan hin taane taanaan garuu immoo wantichi waan keessa keetii ba'ee fakkaata malee tasuma hin baanne jechuudha. Sirreetti. Al tokkoon isheen jaalanne al tokkoonis ishee jibbuu hin danda'u. Waanuma hundumaafuu gargaarsa koo yoo barbaadde ani si cinaan jira. Urji. Ooyoo. Galatoom. Dhugaan sin jedha maqaa barattoota hunda keenyaatiin si galateeffachuun barbaadu ulfaata. Maqaa hunda keenyaatiin? Jechuun koo barattoota hunda keenyaaf guyyaa tokko ati akka barsiistuu qofa taateen beektu. Akka obboleettii hangafaa akka riyaanuuf taa'aa turte waan ta'eef hundi keenya si galateeffachuu barbaada. Eenyutu barattoota hundumaayyuu akka bakka buutu si gaafata? Salphaa akka hin taane beeka. Jaalala jiituutiin immoo akka mo'amtee of sobuuf hin yaaliin. Maaliif? Maal seete sammuu keenya sobuun nu baasu. Aarsaa guddaa nu kaffalchiisa. Kanaaf dhugaasaa waan beekuuf immoo deebisneef gowwoomsuu hin dandeenya. Dhugaa keeti. Sammuu keenya of sobuun aarsaa guddaa nama kaffalchiisa jedhama miti. Eeyyee, anis kanan siin jedhe. Kana irratti immoo hojii garaa garaatiin of gowwoomsuun furmaata gaariidha. Yeroo tokko tokko hojii malee kan teenyu taanaan sammuun keenya waan nuti yaaduu hin qabne akka yaadnu nu godha. Fakkeenyaaf ofii koo maal hojjechuudhaan inni of gowwoomsa? Ogummaa hojii mukaa ni dandeessaa? Hojii mukaa? Tole egaa yeroo firii ta'u dhufee isin bira hojjeta tole achumaanis immoo ogummaa bara. Tole Urji, homaa yaaddee saluu nama kee ta'eemu. Galatoo. Rakkoon kun. Annan deema. Yeroo gaarii qabaadhu tole. Siifis yeroo gaarii siif haa ta'u. Galatoo. Urji. Baay'ee galatoo. Rakkoon qabu aadaa siif galiin ture bara kun dirqama koodha. Jabaadhu tole yoomi. Tole. Galatoo.
Namni utuma deemuu du'a. Umurii dargaggummaa kanatti urjiin kichuutti citte. Nama hundumaa akkuma tasaa caba. Kan ishee garuu hin beeku maal akkan jedhu hin beeku. Ijuma koo dura jirti. Amma deebinee mana barnootaa hin deemnu. Waajjira sana keessa deebinee deemnee teenya. Waajjirri sun keessa urjii malee waajjira natti fakkaata. Amma uummatee waan nu nyaatu natti fakkaata. Sammuun koo tasuma amanuu hin dandeenye. Kolfa ishee, gorsa ishee, beekamsa ishee yaadachaa tasuma amanuu hin dandeenye. Anamma maaluma kan godhu iyyuu naa wallaalchiseera. Akkam? Qormaata hundumayyuu kan deebisaa jiru yoomi. Jiituun immoo faanuma yoomii hordofaa jirti. Idaa kanadha. Kunummaa bartee ta'eera. Ana biras akkasuma. Maaloo singalata kee jedha yoo xiqqaatee barsiin bira walqixxummaan saalaa jira. Akkam? Yoo xiqqaatee barsiin bira tokkoffaan dubara lammaffaan dhiira yookiin immoo tokkoffaan dhiira lammaffaan dubaradha. Ana bira garuu lamaan isaaniiyyuu dubaradha. Tokkoffaan dhiira lammaffaan giiftiidha. Baguma hireen tokkoffaa siif taate. Silaa osoo akkas hin taane obboleettii isheetiif loogdeetti jedhamta turte. Murjii, ati bar yeroo baay'ee barattootatti fuula kee kennita. Barataatti nyaaratti guuruu itti dheekkamutu barbaachisa malee yeroo hunda fuulatti kennuun gaarii miti. Eeyyee, yaada kanarratti ani sitti waliif gala. Barataaf fuula laattaaf taanaan mataarra ba'anii si fincaa'uu barbaadu. Maaliifama barbaade barataa cimaan ta'i? Amma qajeelfama baruu fi barsiisuu eegnetti anaaf dhimma koo miti. Ilaala dhagaa, ani ga'umsa barsiisummaa kootii fi barra. Barsiisaan tokko qulqullina barnootaaf jecha barattoota isaatti faala toraanti dhiyaachuu qaba. Isa irratti immoo walitti dhufeenyi keenya akka wal sodaannu nu gochuun qabu. Kanaafiin anis barattoota koof akka barsiistutti hin taane akka obboleettiitti kanan itti dhiyaadhu. Ati bar dhimma kanarra darbiteet waa'ee jaalalaa, waa'ee maatii, hariiroo dhuunfaa isaaniitti kan isaan qorattu. Waa'ee dhimma jaalala isaanii akkasumas waa'ee maatii isaanii osoo nafin sitti himu bar. Anis kanan barbaadu kana dhabar. Moo akkuma keessanii barsiistuu ayyaana irraa godaanii fakkaadhe isaan bira dhaabadhu. Isaan barattoota koodha malee garboota koo miti. Wanti naaf hin galle. Isin waan sirrii goone jettanii yaaddu moo? Kun immoo maal jechuudha? Ila, isin himee hamminni keessan fuula keessan irraa mul'ata ture. Barataa akkasiitiif miira akkasii qabaachuun sirriidha moo? Isumaayyuu mucaamaa tokkoyyuu hin balleessine. Inni maaliif akka barattoota kaanii hin ta'u? Isa dhiisiitii bar nuti warri gaafii kana baasnayyuu deebisaa sirriitti hin beeknu. Kan nama dhibu immoo isa maaltu akkasitti samii micciiraa ture. Yoo itti salphate maal haa godhure? Hamilee keenyaaf jechallee callisuu qaba ture. Baay'ee nama gaddisiistu. Barsiisaan tokko barataa homaa tokkoyyuu hin balleessine dhiisaatiin. Barataa balleesseeyyuu amma kana hammeessee karaan taaniin isa hubachuun qabu. Nutis immoo kanaafidha kan barsiisota jedhamu. Akka kana yaadin malee. Maalumaafuu yaadni koo kan biqilaa waliin tokko. Hireedhaaf gammadeera. Akkaataa gummiin itti dabarsee of laate garuu baay'ee garaa na nyaate. Baay'ee malee. Waan baay'ee nama ajaa'ibuu fi haamilee namaa xaqqu. Eeyyee akkan. Kan isin isa barsiisuu qabdan inni isin barsiisee isin caalee argame barra. Maal godhaan hin jettee hagu? Ani maalan beeka? Hirribarraa hin dammaqne fakkaata. Nutti duultee bara. Giiftiin baddeetti. Giiftiin baddeetti jechuun maal jechuudha? Xiqqoo walitti muufannee turre. Sana booddee waan qabdu hundumaan sassaabbattee badde. Kunillee baay'ee waan nama yaaddessu miti. Si yaaddessin jechuun maal jechuudha? Giiftiin baddeettiin isiniin jechaa jira bara. Kun umurii isaanirra jiranu. Faayireejii isaaniiti. Umurii kanatti immoo taateewwan akka kanaa ni mudatu. Maaliif akkas dhiphattati? Ta'uu danda'a. Mi'a amma giiftiin eessa deemte jettee yaadda? Waan amma kana immoo ishee muufachiisu maal jettee nati? Lakkii homaayyuu hin jenneen. Waan sadarkaa amma kanaarra nama ga'u miti bara. Dubbichi callisee uwwifameetudha.
ati tasgabbaa'e. Giiftiin miira haarii fi xiiqii waan qabduuf malee aarii ishii kun dafee irraa gala. Ofiin deebitee dhufti. Ila, anama mataan kun hadhoof jedha. Akkam goote kana goote maalu? Waaqayyo osoo namoota akka Ireenuuf baay'isee akkam gaarii ture. Sila addunyaan kun akkamitti akka isheen nagaa argattu. Argitanii? Mucaa kana ashiishitu korojoo keessatti argame jennee dhabnee ollee bar. Ana siin hin deema gaa. Anis asiin gara manaa deema. Kana booda ganamaan asitti argamuun dirqama. Lamaaf ol akkaataa siin geenyu taanaan waan hin taane dhufa. Eeyyeen dirqama. Namtichi kun akkasiin ta'u taanaan murtoo jalqabaa sanurraa eegala. Nagaatti. Namichi tokko maal jedhe seeti? Ebeelu nama gaariidha jennaan aangeessitanii ilaaltaniittu jedhe jedha. Eenyummaa dhugaa nama tokko sirriitti kan mul'isu aangoodha. Kunis aangoo taatee moo? Hawwi. Aangoon xiqqoon qabdu yeroo jedhamu dhageenyeeti. Amma kana hundumaa gochuunsaa daayireektara fuulduratti hojjetaa jabaatee argamuuf miti? Maarree akkaataa amma jiru kanaan barattoota sooshaalitiin fiiziksiin isin barsiisaa kan jenne sodaadhe. Kana sodaadhu. Nuti amma nama jireenya mittii kanaaf hamaa jedhamna. Jira jechuun abjuu ta'eera. Ebeelu kaleessa argeera. Nagaa isaatii jechuun sun hafeera. Namni kaleessa jiru har'a afaan guunnee jira jechuudhaaf ragaa hin qabu. Si'a 10 bilbilti jedheen bilbila koo laala. Bilbiltee hawwii manaa baatee hawwii eessa geessinaan jetti jedhee yaada. Nama gaddisiisa. Kottaa deemu. Yeroo darbe barattoonni lama mana barnootaa kan biraarraa nutti dabalamaniiru. Yeroo darbe gurmuunuuf beeksiseera. Amma immoo dabareen kan gumiiti. Gumii baatiin jedhamu isinitti dabalamuu qofa natti toleera. Daree keenyatti obbolaan lakkuu lama nutti dabalamuun isaanii nutti toleera. Mee gammachuu keenya harka walitti rukutuudhaan haa beeksisnu. Hundi keessanuu galatoomaa. Keessumaa amma hiree fi giiftii mudhii keessanii hidhachuu qabdu. Gumiin barataa supper jiinis ta'uusaa tiraanskriptii isaarraa ilaaluu dandeenyeerra. Gumi. Barsiistu. Barataa qaxalee fi koromee akka kee argachuu keenyatti baay'ee nutti toleera. Galatoomii barsiistu. Kana booddee barsiistuu jettee na waami. Urjii jedhii na waami. Barattoonni hundi isaanii akkas jedhanii na waamu. Tolee barsiistu. Jechuun koo urjii. Gitu. Gitu maal gochuuf? Maal gochaa jirta gitu irratti? Gitu maal gochuuf? Maaltu ta'e urjii? Anuun beeku. Beeksisa kana muka sanarratti maxxansaa ture. Sana booddee dhufe akkuma argitu muka kana ta'uu eegal. Maal taate barsiistu? Mukti koo yoo tafee hoo? Muka kan biraatti maxxansitu? Isin deemaa. Deemaa si. Akka inni akkas ta'u kun beekee wanta kanaan godhuun ture. Barsiistuu urjii. Simmiin miti? Namni nagaa koodha. Dhugaa? Dhugaa?
Inta'u taanaan mana yaalaa geessuu qabna. Barsiistuu maal taati? Osoo xiqqoo turre irra teessuma mana yaalaa geessina bar. Gumi yeroon kee dhumaa jira yaali. Callisaa haasawuu hin danda'amu. Callisaatti dhaggeeffata. Sekendii 10 si hafe. Yoon deebistu ta'e mallattoo si kennuu hin danda'a. Akkam bultan? Har'as firiin hin dhufne moo? Torbee tokko guutuu otoo hin eeyyamsiisin moo? Kuni waan nagaaf natti fakkaatu. Waan isheen mudate namni beeku jiraa? Tole haa ta'u. Gara barnoota keenyaatti haa darbinu. Dhiiraa namoota tokko otoon baruu baay'ee nama jechisiisa. Sababiin isaas Barsiisota elementarii akaasanii amma irratti nu barsiisan keessaa nama akka urjiitti yaadadhu hin qabu. Yeroo hundumaa wanti na ajaa'ibu barsiistuu lammummaa ta'uu isheeti. Namni akkamitti amallee fi eenyummaan isaa barnoota barsiisuu wajjin wal fakkaata. Urjiin nuti barsiisuudhaan wattaayyuu hawwattummaan ishee dhaloota baay'ee qara. Gatii maalii qaba dhabneerra? Akka isheerraa wanta baay'ee barannuuf hin carroomne. Maqaa waaqaati. Urjiin dhuguma duute. Anumaan dhageenya. Maal taateeti garuu? Yeroo jalqabu mootii mataan keeyyuu eenyudha? Hiriyaa ijoollummaa beekaati. Obboleessuma isaatiin aan jechuu dandeessu. Eebbaan jedhama. Dooktar Eebbaan jedhama. Egaa amma ani kana booddee si wal barsiiseera. Amma ishee sirriitti baruun gahee keeti. Waan tokko yaaddee. Isa kana boodaa naaf dhiisi. Giiftiin akkas taate jedhee yaadeen beeku. Miira akkasii namaaf qabaatti jedhee tasuma yaadeen beeku. Rifachuu irra darbitee eenyummaan isheeyyuu hin geeddarame. Maarree. Maal jetteeyyuu Dehydration. Eeyyeen dehydration. Eessaa sii dhufe maaloo? Ogummaa kooti bara. Kun akkamitti na jalaa bada jetteetu. Garuume. Atattama kanatti fayyitee mana barnootaa keessatti yeroo si argitu sin shakkitu? Dooktar Eebbaan daawwaa dafee na fayyisuu danda'u naaf kennee jennaan hin dhufeen jedha. Taatoo ajaa'ibaati atis. Akkuma sitti waa'een obboleettii koo yeroodhaa gara yerootti baay'ee na yaaddessaa jira. Amma maatii taaneera. Obboleettii kee jechuun obboleettii kooti. Gaarummaa kee kan akkamitti akkasiif deebisu hin beeku. Manatti na waamtee irbaata naaf feertee deebista. Lakkinan sobe. Rakkoon qabu sin affeera. Wal'aansi giiftii kun carraa guddaa nu uume jedhu. Akkamitti? Maaliif? Akka wansii walii wal baruuf na taasisa. Akkasii? Eegaa. Too akkas hin taane ta'e akkamittan sii walitti dhiyaadha ture. Akkamittan eessa baakootii fideetanii mahabuubaa kanaan laaqan affeerama turani. Maaloo dhiisii kanaan saalfachiisiin. Kaarofte moo? Al takkaan fuulli koo baqee bariin argitu. Urjiin hangadda. Eessaa akkan jalqabu beekuu baadhus. Dirqama waan baruu qabduuf immoo sittan hima. Adaraa waaqaanatti ammataan koo na dhoof jedha. Giiftiin maal taate?
Surprise! Giftii. Obboleettii. Nagaa keetii? Homaana jalaan taane miti? Nagaa keedha miti? Dhugaa keetii homaa tokko hin taane? Ofirraa na dhiibaa maal yeroo 10 ol maalirraa qabda naan jettaa? Maaloo dhiisi. Akkamittiin ofirraa si dhiiba? Kana caalaa moo? Ani kanan jedhu mee namni akkamitti nama oolmaa narraa qabda jedhuuf dhimma dhabame. Xiqqoo hojii waan natti baay'ateef malee kana booddee oolmaa kee nan baasa tolee. Utuun dhimma kee dhabeeyyuu haalicha akkas akkam godhuuf naaf hin iyyamu. Garuu oolmaan kee kun baay'ee narra baay'ateera. Inni batii walumatti qabdee kafalta. Yoon danda'e rakkoon qabu siin kafala. Dhala waadaa galteetta. Waan naa gochaa jirtu wajjii waliin madaaluu jedheeni malee tasuma natti hin ulfaatu. Amalli ishee xiqqoo naaf haa fooyya'u malee gatiin kee narra guddaa. Kanaafuu miidhagduudha naan jechaa jirtaa? Maalan sitti mubaadhu soo ta'u beektaa? Miidhaginni kee akka makoodii ganama caama keessa buufatteeti. Galatoon. Affeera arbaataa sanatti ayyaada naan jettee turte. Itti yaaddee? Inni garuu... Garuu maal? Tolee gaa. Itti olii galeera. Jechuun tokkoomu. Shamarri tokkoo fi dhiirri tokko irra deddeebiidhaan yeroo wal argan miirri ta'e wayii gidduu isaaniitti uumamuuti. Uumamu beeku. Inni uumamu moo? Miirichi akka hin uumamne yoo sodaatte malee uumamuun isaan oolu. Inni laallaka. Pirootokoolii waan akkamii haa ta'u? Waan baay'ee. Tokko suufii uffachuu qabda. Inumaayyuu immoo suufii jennaan immoo suufii callisee miti. Suufii tooksiidoo uffachuu qabda. Kan biraawo? Inni kan biraan immoo yookaan taaksii raayidiidhaan dhufuun tasuma hin danda'amu. VAT qabachuu qabda. Inumaayyuu lakkoofsisaa lakkoofsa gabatee 2 ta'uu qaba. Yeroo ati VAT irraa buutu immoo eegdonni kee konkolaataa keessa taa'uu kan qaban. Inumaa konkolaachisaa fi eegdota waliin dhufamu? Maarree callistee kophaa kee dhufuuf moo? Baay'ee koostaa. Maarree si dabar pirootokoolii maal kan naan jedhe gaafatanii duubatti deebi'uun immoo waan hin yaadamnedha. Ila yaada jijjiiruun tasuma hin danda'amu ammayyuu hin xumurre. Kan biraa kana qabda moo? Waa'ee urgooftuu dibattu. Kanaafuu boru waan karoora keenyaa hundumaa ijaa baana jechuudha. Anis qofaatti wal arguu keenyatti natti toleera. Waan garaa keenya haasa'uudhaaf namni jiraachuu dhiisuun isaa baay'ee gaariidha. Dhugaadha. Egaa nama boriin waa taasisu. Nagaan naaf buli. Tole. Nagaan naaf buli giiftii koo. Bareedduu fi jabduudhaan alatti immoo ogummaas akka qabduun sirriitti bare. Leelloon kun natti hin baay'anne garuu. Inumaayyuu kan caalu kilaasii keessa otuma barsiisullee sidha kan fuula koo dura dhufu. Dhugaa dubbachuuf yaada koo keessaa ba'uu diddee. Manas ta'ee, alas ta'ee, iddoo kamiyyuu yoon ta'eyyuu waamuma kee yaada.
Garuu guyyaa tokko illee natti himtee hin beektu. Egaa shamarreedha mitiiree sodaa fi saalfiin eessatti hafe jetteetu. Anis yeroo battalumatti si argee ta'uu baatus adeemsa yeroo keessa siin booji'amu yeroo ni hubataanaaf ta'u. Akkuma siin jedhee miira dubartummaa kun ati ta'eetu malee ati dhiira of duubee ilaalamti. Halkan kun akka hin dagatamnetti waan addaatiin barreessina. Guyyoonni dabarsine hundumtuu halkan itti yaadannu nuuf haa ta'u. Fooliin kee miira namaa qilmiidha. Urgaan kee abaaboo birraa caala namatti tola. Wanti hundi kee nama harkisa. Hirummaan kee na booji'eera. Maalinni kun? Waan ani fi ati gochaa turre namatti hin tolu. Maal jechuudha? Maaliif waraabdi? Eebbaa wanta ati jettu maanaaf galaan jiru? Waan ajajamte qofa raawwadhu. Siif galee siif galuu baatee nan ilaallatu. Ati seexanaadha. Yeeyyii hoolaa uffatedha. Ati seexanaadhaati. Eeyyeen sirrii keeti. Ani seexanadha. Seexanni immoo nyaata. Akkasitti akkasii nyaanneef waan ani si ajaje qofa hojjetu. Eebbaa maaloo siin kadhadha. Humna koo ol ta'eeti bara. Waa si yaadachiisu. Isa seexanaati naan jette sana si yaadachiisu. Seexanni immoo kadhannaan beeku. Kanaaf akkam godhee si gargaaru. Ila isa miira keessa galeen akkas siin jedhu. Isaaf immoo dhiifama siin jechaa jira. Hiree har'a ifadheen deebii hin malle deebiseefi. Garaan koo baay'ee gaddeera. Hireen bara mucaan haasaa akkasii maluuf miti. Waan kana hunda goota dhiifama waan si godhu sitti fakkaataa? Maal goota eebba? Intala. Viidiyoo na biraa qabdu sanatoo biddeen tolchitu waan waraabamte sitti fakkaataa? Eebba na dhageessaa suur-sagalee sana gadhiisuu dandeessa. Maal? Eebba na dhageesseetti. Yoo barbaade yuutuubii, tiiktookii, feesbuukii, marsariitii hawaasaa hundumaa irratti gadhiisuu dandeessa. Hee!
Giiftii ko, obboleettii ko, ati shamarree akka mana barnootaatti olii taateedha bar. Kanarratti immoo giiftii waan tokko bari. Ilmi namaa maaliin akka miidhamu beektaa? Abdii kutachuun abjuu isaa ofitti dukkaneessuun. Kanaaf abjuu keessatti ofitti dukkaneessinaan jechaa jirta? Amma mee hireen akkasi caaltee yaaddee jeeqamu moo akka barattoota hundumaa caaltee yaadutu si gammachiisa? Kamtu caala natti himi? Jaalalli na qabuun isaan oolle. Jaalala? Maalum natti hin eekamiin kaa? Har'a kanaaf sitti dheekkamee boru rakkoon kanaa olii gaafa dhufu natti himtuu jechuudha. Kanaaf sitti hin dheekkamu. Kana irratti immoo jaalalli uumamadha. Umurii kee kanatti immoo sin dhorku. Dhiiqiidhaaf moo jaalalaaf wanta kan hunda gochaa jirta? Maal? Gammee jaallatteeti moo hireedhaan injifatamu jettee ishee waliin dhiiqii qabatteeti? Maaliif gaaffii kana na gaafatte? Giifti, ani urjiidha bara. Abbaa, mucaan akka kana akka taatu gootee guddistee kunoo har'a nama wajjin jiraachuun isheetti ulfaateera. Hin sobde abbaa ko. Ani nama hundumaatii wajjin walii galee tan jiraadha. Cufi afaan kee. Mi amma immoo akkaataatti daa'ima guddisan na barsiisi ka. Isatu si hafe. Sitti moo abbaa? Ani ishee fayyadde sitti fakkaatee ati tokkoffaadha. Ati eenyuun ol eenyuun hungutu maal jechaa mucattii guddiste. Kunoo amma of wallaaltutti akka kana taatee sii jirti. Baga gammaddi. Sitti haa tolu kunoo. Urjii! Oo abbaa. Naaf hin galle. Sitti garuu homaa sokkoyyuu sitti hin dhaga'amu? Tole taateewwan amma kanaa yeroon sitti himu xiqqummallee garaa si nyaatu? Giiftii siif garuu garaa akkamii siif kenna? Maal akkan godhu barbaadde? Akkan kuulina xalaachuu ol galagalfadhee ani badee kaa hiree koo ani badee kaa beekaa jedhu barbaadde moo? Tole giiftii ko gaafii hundaa deebisuun kee kanumaafidha? Yeroo tokko tokko mudata. Amma deebiinsaa maalidha? Deebiinsaa afaanota 11 kan qabdu kibbaa. Afrikaa kibbaa? Maal sirrii miti moo? Sirrii jedhe. Afrikaa keessa jedhee ergan eegalee kibba ergan jedhee Afrikaa kibbaa ta'uunsaa beekamaadha bar. Tole gara gaaffii itti aanutti darbi. Ani kanan jedhu gaaficha deebiseera jechuuf akka hin taane. Giiftii amma haadhiisu tasgabbaayitii waan ta'uu qabutti yaadi. Maaloo miira keessaa bahiitii ofii keetiif itti yaadi. Namni yeroo miira jaalalaa keessa ta'u sababa malee waa yaaduu hin danda'u. Kanaafuu waan kamirraayyuu bilisa ta'eetii sammuu qulqulluudhaan maal ta'uu akka qabutti yaadi. Dabalataan immoo nama riisisuu yoo barbaadde yeroo kamittuu si wajjin jira. Giiftii wanta taate narraa bahi! Narraa bahi! Amma rafuu barbaadu. Urjii ko, giiftii ko, obboleettii ko. Urjii, obboleettii ko, maal taate giiftii ko? Urjii, maaloo naaf dhaqqabaa? Anggaru dokterin beku. Dokter, Ebba.
انت لسه رافع تراتبه Dondra. وانت كسرتنا انا بقول لما ما انا كان كيستنا نركز كل صفه بلته كيستي بشنني سيدي لما تعالي maaliif cabsitee dhaabate? Maalumaa fuudhiisi. Amma utuu sitti himis nama goottu. Yeroonis yeroo waa'ee kana haasofnu miti. Garuu akka obboleettii tokkotti waan tokko siif gochuu dhabuun koo akka murtoo kana murteessitu si godheera. Ifa manaaf godhe obboleettii koo. Tole. Nama ni giifti. Dhugaa kooti lammaffaatti hin deebi'u. Deebitee waan dhufteef immoo galatoomna. Sirriitti malee baay'ee natti tolee bara. Amma sitti mun walitti gammachuu koo to'achuu dadhabaan jira. Obboleettii koo yeroo ijoollummaa sana waan an argadhe natti fakkaata. Obboleettii koo ati baay'ee bareedduudha bara. Harri immoo bor miti. Bareedinni kee har'aa kun bor godaanuu danda'a. Kanaafiyyuu yeroo ati qofummaa keessaa baatee nama kan kooti jettee amantu tokko qabatu har'a yookiin amma natti fakkaata. Dooktar Eebbaa yoo ta'e immoo akkan arguttis akka ati beektuttis karaa kamiiniyyuu nama baay'ee of eeggatudha. Amalli kee rakkisaan sun hundumtuu darbee na gorsuu irra geessee galata isaa waaqayyoof maaltu dadhabame. Waaqaa gaditti namni tokko jira. Si galateeffachuuf si waamee dinqisiifatamuun natti ulfaateetu ta'a. Waan hundumaaf iyyuu si wajjin wal baruu kootti natti toleera. Yeroo ammaa kanatti obboleessa akka keetii argachuun baay'ee ulfaata. Anis si baruu kootti gammadeera. Galatoomna. Garuu qofaan jiraachuu hin ulfaatu. Jechuun koo meeree hin dadhabne.
Hireen kana fakkaattu tunaa wajjin jirtu qofummaa maaliitu jala jetteeti? Nan beeka. Hiree mucaa hubattuuf iyyeettu. Garummaa akka qaama keetti isheen ilaaltu. Sababni isaas isheen obboleettii keetii malee haadha manaa keeti. Haadha manaa naaf argite taanaan maaliif kallattii maalitti jirtu? Dhuguma amma namni akka kee haadha manaa barbaadee qabaa natti fakkaatu. Akkuma hireedhaaf barsiistu cimtu taate anaafis barsiistu jireenyaa cimtu naaf taate. Qajeelummaan kee gaarummaan na gargaara. Eenyummaa keessa dhugaan ayyaanameera. Hireettaan si durba si arge. Na injifatteetta. Gammachuudhaan harka koo fi onnee koo siif hin kenna. Himbo. Sigaa mooraa kana gadhiisii naaf ba'i. Naaf ba'iin sin jedhu. Maalumaafuu amma araramneera jechuudha miti. Garuu isaati obboleettii keef loogda jettu siin daganne. Atoo obboleettii kee bilisa baasuun irratti homaa dhimma biraan qabdu kan naan jettee turte sana dhadhaana dibbuu kee ture. Kanaafuu ishee waliin xumuraatii dafaatii waan irra geessan nu beeksisaa. Kanan goone taanaan qormaata guyyaa 3 booda qoramtu irraa waan teessu natti hin fakkaatu. Siif galeera miti milkii. Ani kanan jedhu akka kanatti taatoo cimaadha maati? Maaliif maal walitti fidda? Ani giiftiidhaaf guyyaa tokko sobaan falmeef hin beeku. Ila hojii amma hojjetame kana keessa harki giiftii akka jiraatu kan barbaadu ana caalaa jira jedhee yaadu. Akkas taanaan ni ilaallaqa. Ammas taanaan ragaan hundumtuu harka kee keessa jira waan ta'eef. Miti waa'ee milkii uumaa sitti dhaga'amu? Rakkoon abbaa isaa irra gahuuf jiru sitti dhaga'amu moo? Kanaafuu akka obboleettii koo maqaa balleessanitti bilisummaadhaan haa jiraatanii mana barumsaa keessatti kabajamte keessatti salphattee wanta isheen hin gooneen hundumtuu muka mammaaksaa godhatee qubatti qabaa jiraachuun isaa homaa waan sitti dhaga'amu qabu. Kanaafuu hiree bilisa baasnee milkii fi abbaan isaa qilee haa galannaan jechaa jirtaa? Eenyummaa keenya sirreessuu irratti. Egaa hiree fi waadaan galee waan jiruuf waadicha gabachuuf jechadha. Oo jaalala keenyaaf yoo yaaddee maal qaba? Hariiroo keenya sana yaadeera. Yeroo waliin dabarsine hundumaatti gammadaan ture. Dhugumatti yeroo sana yaadeera. Sinis immoo si yaadeera. Yoo jettee hoo? Lakki ani waadaan hireef galiif jedheen. Tole naaf gala. Anis jaalala keenyaaf yookiis immoo si yaadee osoo hin taane hawwii obboleettii kootiin milkeessuuf jecha nan godha. Rakkoon qabu inni guddaa waliif galuu keenyadha. Amma gaabummaa kee ilaaluuf jenna. Qormaata irra jirta naan jedhika. Eeyyee. Yeroo hundumaa barattoota fuuldura dhaabbachuun jira. Yeroo tokko tokko immoo bakka barattootaaf buusanii miira barattootaatti dhaga'amu ilaaluun gaariidha. Kana booda tariitii garaa laafuufii dandeessa waan ta'eef. Barattootaaf immoo? Waanuma akkasiiti. Baradhee waan ani hin beekne fakkeessitee barre. Anis yeroo tokkotti barattoo akkan ture si yaadachiisu. Oromoon haadha adda taatee qabu yeroo isin jedhu sababa kanaafidha. Atis nama salphaa miti. Leegaasii harmee keetiitti fufsiisuun kee waan baay'ee dinqisiifachiisudha. Duraanuu baay'een si kabaja. Hamma immoo kabajnan siif qabutti caalaa dhufe.
kabajamtu barsiistuu urjii. Eessi malee. Sichi sirraa waan baay'een baradha jechuudha. Maal seete beekaa? Waa'ee jireenya keenya gara fuulduraa haasa'uu barbaadeen garuu waan ana ariifadhee natti fakkaata. Dhugumatti ariifanneerra. Garuu jireenya keenya gara fuulduraa yeroo yaadu waan tokkotu sammuu kootti naqu. Maaliif? Umurii koo guutuu akkan siif jiraadhu. Isa siif hin du'a jedhan sana dhageessee tula? Kanatti waliif hin galu. Akkam? Namni erga namni inni jaallatu jalaa du'ee booda jiraachuun isaa fi maalii qaba. Taanaa wajjin jiraachuu. Ergan si jaalladhe siif jiraadhee si gammachiisudha malee. Siif du'ee faayidaa maalii qaba? Inumaayyuu na jalaa du'e jettee miidhamta. Bu'aan isaa gandaan lapheensa sabuu qofa. Yaada amansiisaa itti waliif gala. Sirriirra ciisee addeessa ilaalaan sitti haasaa jira. Dhiisii malee garaa nan nyaatini. Addeessa haa ta'u, haasaa kee haa ta'u, hin barre garuu qorra na dagachiisaniiru. Akkam? Ifa ishee, simboon ishee, akkaataan taa'umsa ishees garaa samii keessaa adii taatee fuun ishee sinatti fakkaatteetti. Kan bilbila godhe jalaa kaasuu dhiistee tariitii dhiira biraa wajjin jirti laata? Dhiisii boo waan aartiin fakkeessine. Anatu dhiira biraa waliin inumaayyuu kaleessa bilbila sirraa kaasuu waan dhiiseef moo? Alisi. Beekaa naaf galaan jiru. Namoonni takkaan beekni natti ta'aa jirta bar. Akkamitti waa'een kee nuun ilaallatu? Eenyu waan taataniif waa'een koos ni ilaallata. Jedhaan natti maaka. Eenyu waan taataniif ana caala naaf yaaddu. Eenyu asiin? Isheen obboleettii keeti. Ani immoo jaalallee kee waan hin ta'eefidha. Atumaa goyyuu miti. Tasumas hin beeku. Akkuma nama hin beekne wajjin ciisuudhaaf ariifattee fedhii miiraa keetii maali? Ammas nama hin beekneef dhimmamuudhaaf hin ariifate. An bilbila cufuufin eenyummaa kee dubbatta taanaan yoo dubbatte siif wayya. Nama ulaa onnee keetii bantee ol seensiste irratti. Ulaa bilbila keetii cufuun kun maal jedhama beeku? Maqaa waaqaatiin beekaa? Bararoo wayi. Dhuguma suma dhamoo akkamittiin ta'uu danda'a? Sagalee koo adda baafachuu yeroo sitti fudhate. Ammuma kana gidduutti dagatame jechuudha. Naaf hin galle akkamitti naaf bilbilte maaltu ta'e maaloo? Toleessa moo jirta? Isa yeroo qaama wal agarruun sitti hima. Natti tola beeka. Bakkuma baratametti sa'aatii tokko keessatti wal arginu. Tole. Mana jechuun mana hiriitti moo? Gumii maaliif callista? Waan tokko jedhi. Isaa gosu. Maal? Garuu maal godhu addunyaa kanarra namni gaariin hin jiraatiin jedhamee abaarameera. Waan seetan irraa bahi. Kan obboleettii koo ajjeesessidha. Baay'inarraa!